Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni sa'aana nagaa isiniin jedha warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin akka qabu isiniin jecha har'aan tana deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha hordoftoota kiyya. Har'a maaliin deebitee dhufte hojjettanii namoonni baay'een keessaan natti bilbiluudhaan hedduu takka na rakkisutti jiranii akkasumallee mootuu anis waan argeerraa jechuudha. Waan ofii kiyya argeetti cinqamee keessa darbeef waan kana isinii qooduu barbaadeeti waa'ee piiniitti irraa dubbatu jechuudha. Hadha piiniin ergaa gara iimeeliitiin erganatti ergamee piiniin si erginee jira erganaan jedhanii guyyaa 19 yaadha jechuudha. Yeroo meeqa mana poostaa deemee yeroo 3 deemee jira hadha arfaffaa kiyya. Akkasumallee obboleeyyan kiyya biyya alaa jiranii namoonni hedduun jechuudha poostaa kiyya fayyadamanii turan lakkoofsa poostaa kiyya jechuudha. Isaan illee hedduu takka nu ilaalii iimeelii irratti ergee ture garuu ergaa maaliifi poostaa dhaqi ilaalii moo hin laallee namoonni baay'ee deebii isinii akka ta'uuf viidiyoo kana kan waraabaa jiru. Ilaalaa poostaan jechuudha wanni isin beekuu qabdan piiniin iimeelii akkuma nurratti ergee nu bira hin ga'u jechuudha. Suni anarraa ka'ee isinii himaa jira. Egaa ijoolleen baay'een immootu akka waan dhaqee ilaallee fi akkasitti akka hubataa jiranii naagalaa jira jechuudha. Kanaaf akkasitti hubatuu hin qabdanii. Ergaa piiniin kiyyaa gara iimeeliitiin piinii si ergineera jedhanii erganatti erganii guyyaa 19ffaarra jira jechuudha hadha. Guyyaa 19ffaa kana keessatti yeroo meeqa dhaqee ilaalee yeroo 3 ilaalee jira. Yeroo 3 ilaalee qullaadha jechuudha saaxiniin. Ima laalaa ima dhabaa ima laalaa. Akkasumallee mootu obboleeyyan kee dhaqii nu ilaalii yaara ergaa nurratti ergame iyyuu turee jira akkamitti gahuu didee naan jedhaa jiran jechuudha warroonni poostaa kiyya fayyadamanii. Asumaan immoo poostaa namaa fayyadamuu rakkoo takka hin qabu garuu wanti amma fakkeenyaaf namoonni hedduun poostaa kiyya fayyadamanii jiran. Anatu dhaqee ilaalee fi gaafa ergaan sun as ga'e laalee lakkoofsa ergaaf jechuudha. Kanaaf rakkoo takka hin qabu warroonni karaa saniinillee isin cinqamaa jirtanii rakkoo hin qabu jechuudha poostaa namaatiin guutuuni. Kanaaf wanti ani isin hubachiisuu barbaadu wanti guddaan akka ofii kiyyaa argatti jechuudha. Iimeeliin nurratti erge jechuun yeroo masan gara mana poostaa keenyaa dhufa jechuun jechuudha. Ani guyyaa 19ffaarra jira odda iimeeliin natti ergee hin beekne ture. Guyyaa san mana iyyuu hin jiru ture dhugaa dubbachuuf asallaa deemee ture. As bilbilee dhaqan alaala jedhee nama rakkisaa ture jechuudha. Anuu akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Iimeeliin irratti ergee bariisama san poostaa deemanii akka alaalan godhe hin dhufne deebi'ee torbaanitti deemee hin dhufne ammallee torbaan lammaffaa yeroo seenillee dhaqee yeroo sadaffaa jechuudha hin dhufne jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keessanuu jechuudha waan kana warri ganaatti dhufuu jirtanis warri ammaan tanatti cinqamaa jirtanis hedduu nama cinqa dhugaadha nullee cinqamee jira garuu akkuma iimeelii irratti nu ergameen gara poostaan deemu jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaa akkuma jarattiin achi as ergiteen Finfinneetti qubata poostaan kun jechuudha. Finfinnee irraa gara magaalota garaagaraatti raafama jechuudha. Finfinnee eega xiqqoo tureen booda itti aansee gara magaalota raafama. Magaalonni garaagarummaa qabanii kan dafee qaqqabuuf dafee hin dhaqqabne jira. Kanaaf maal jechuu barbaadetti erga Finfinneetti walitti qabamee eega tokko baa'ateen booda gara magaalaa biraa raafama jechuudha. Kanaaf yeroo fudhata iimeelii hadhuurratti ergee hadhuun poostaan ga'u jechuudha. Ani asumaan immoo warri poostaa ganaa guutuu heddan osoo qabaattanii kan Finfinnee guutanii hedduu bareedaadha. Kan Finfinnee saffisa. Itti aansee Adaamaadhaan Adaamaa waan ta'eef guyyaa 19ffaadhaadhi dhaqee ilaala. Asumaan illee kan nama biraallee ni ilaala jechuudha. Kan ijoollee ni ilaala. Garuu wanti ani isinii dabarsuu barbaadu guddaani warri argitan silaa argitanii warri ganaa guutuu heddanis akkasuma warri guutanii ammallee iimeeliin kii ergaan natti ergameera gara iimeeliitiin natti ergameera garuu piiniin nan geenne maal ta'uu isaati. Akkasumallee ijoolleen baay'een jechuudha hawwata isaanii gara poostaa erguudhaan rakkisuutti jiran jechuudha ijoolleen baay'een. Anis akka kiyyatti nama rakkisee jira dhugaa isinii hima jechuudha waan keessa darbe. Asin turre iimeeliin ergaanatti ergeena lakkinatti ergeera dhaqinaa laali jedhee rakkisaa ture abbaa mana kiyya jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een amma maal godhaa jiran achitti guyyaa nufi kiyya laallatu dhaqe waa baay'een na qunname jechuudha. Haawwatiin keenya achi dhaabatanii natti kenni intalti kiyya achi natti bilbilaa jirti piini maalii jedhan san natti kenni ergame jedhanii hin jara wajjin akkasitti wallalan jechuudha. Maaliif yeroo ergame sanitti dhaqanii fuudhuun hin danda'amu yookaan hin ga'u jechuudha. Kanaaf keessattuu dhiiras ta'ee shamarran warroonni biyya alaa jirtanii poostaa keessan asitti guutan jechuudha. Maatii keessa rakkisaa jirtan dhaqaan alaala jettanii akkuma iimeelii irratti nu dhufeef dafee poostaa irraa kan dhufne of amansiisuu yookaan beekuu qabdan jechuudha. Kanaaf isinii jecha viidiyoo horaa bu'eedha hadha. Hadha guyyaa arfaffaa kiyya dhaqeetiin ilaala du'aayee godha akka hin dhabne akka nama hin gofne jechuudha hadha. Adaamaa waan ta'eef Finfinneetti aanee Adaamaa hin dhufa jedhama. Allah wala miimeen ilaala hadha guyyaa 19ffaaf kiyya odda iimeelii natti erge laaleetiin viidiyoo illee isinii godha jechuudha. Hadha egaa wajjumaan deemnee ilaalla.
wanni isin barbaachisu asumaan immootu namoonni tokko tokko maal jettanii achi dhaqanii ol seensisuu oorganii maatiin kiyya bar poostaan alaaluu dhaqee ol seensisuu oorgan wanni akkasii soboontuu namni nama oorgu hin jiru. Ati qulfii qabaate taanaan tokkoffaa maatiin kenna hawwatiin kenna lakkoofsa saanduqaa san beekuun dirqama irratti jechuudha. Inni itti ulfaatuu danda'a hawwata keenyatti jechuudha. Maaliif lakkoofsa saanduqa keetii keessa noo beekte qulfii yoo qabaatte sa'aatii barbaadde yeroo barbaaddetti dhaqxee banattee laallattee yoo si dhufe silaa fudhattee baataa yoo siin dhufin saaxinii kee qolloftee biraa deemta jechuudha. Wanti nama oorgu hin jiru wanti namni nama laalu hin jiru. Yoo barbaadde qulfii achi kaa'uu dandeetta barbaadde deematu ni dandeetta. Akkana isiniin jedha argitan kana deemuuf jira. Achumaan kiyyallee laaladhee kan ijoollee laalaa waan jiru isinii waraabaa du'aayee godhaa isiniin jedha. Akkasii eega dhumatti ni waliin tura achuma illee poostaa beetiin safara poostaa beetii san maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa jechuudha. Turtiin keessan na waliin haa ta'u yeroo gaarii dabarsaa. Egaa hordoftoota keenya baay'inni isaatirraa namaayyuu hin galu jechuudha. Waan akka kana muluun jechuudha. Hawwatiin keenya baay'een ijoollee karakkataa jiraniif kanaafi. Egaa hordoftoota kiyyaa kunoo amma ni bana jechuudha lakkoofsi kiyya kana. Qulfiin isaanii xiqqoo nama rakkisa. Bismillah. Wow, mashallah, tabarakallah. Kiyoo kana biraati. Kunoo akkanatti ta'a keessisa yoo jiraata sumarra isinii kaananti. Mashallah, tabarakallah. Wallahi hedduu takka gammadee jira. Allaalumaaf dhufe. Wow, mashallah. Hadha hin hongofne wallahi kunoo naa dhufeetiin jiraana. Ani baay'inaan kana cinqe ka ijoollee sanii dhufe jechuudha. Mashallah naa dhufeetiin jira isinii jedha hordoftoota kiyya sanii booda akkasuma qolloftanii biraa deemtanii poostaa keessanii saanduqa keessanii. Egaa kana fakkaataa kunoo fudhadhee baheetiin jira. Ilaala saaxinii namoonni baay'een warra keessa jinqaa jirtan jechuudha. Lakkoofsa beekuun dirqama qulfii qabaachuun dirqama. Akkana isiniin jennaa gadi bahee isinitti mul'isa. Viidiyoo waraabuu dhorkaadhaa dhokadhee waraabaa jira. Kunoo poostaa kan jedhu barbaadan ilaala. Poostaa beeti jedha. Akkuma argitan kana jechuudha. Iddoo tanallee seenee isinitti agarsiisa. Poostaa beeti naannoo jedhamu kanaa manni poostaan fuudhadhullee kana.
argite egaa hordoftoota kiyya wallaahi baay'ee takka gammadee jira alhamdulillah rabbil alamin maaliif yoo jettani yuutuubii kana hanga itti dadhabee hanga itti dhukkubsadhee anatu beeka har'aan tana bu'aa waggaa tokko argeetiin jira jechuudha. Fiiliin dhufe jechuun egaa waan birallee inshaallah ofii isiniif waan irra ga'e isiniif hima har'a garuu fiiliin naa dhufe kiyyatti baay'ee takka gammadee jira wallaahi isiniin jedha maaliif chaanaaliin tokko nama kakanuuf verify ta'uu qaba verify immoo kogoonu fiiliitti galchinuuf jechuudha erga fiiliin dhufeen booda kanaaf fiiliin sun hadhanaa dhufeetiin jira egaa waan itti aanee dhufullee isiniif kan himu ta'a wallaahi gammachuu kiyya ibsatuuf achumaan illee baankii beekee godhee ture achumaan gabaa godhuu barbaade jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoo kana kan inni waraabeef ani fiiliin naa dhufa jedhee yaadeetii miti wallaahi maaliif jennaan obboleeyyan kiyya ka ijoollee kanama sadiitti na bira jira poostaa kiyyaan kan fayyadaman jechuudha isaantu hedduu takka xinqamaa jira hedduu takka iimeeli irratti natti ergee siin booda qinaa laalii hidhadhee laaluu hin danda'in moo maal taateeti jedhanii hedduu yaaddahaa jiran jechuudha isaaniif akka deebii ta'uuf jedhee achumaan bahee kiyyallee achumaan laaladha jechuudha isiniifillee ni dhufaa abshirii hin yaadina isiniin jedha obboleeyyan kiyya hundi keessanuu warri immoo gana isa biraan gahini wanti si yaadessu takka hin jiru jechuudha fiiliin wanti hin dhufneef hin jiru egamoonni taaneen booda boqonnaa baay'istanii jechuun boqonnaa malee viidiyoo daftanii yoo hojjettan fiiliin wanti hin dhufneef hin jiru jechuudha kanaaf yaadda hinaa warri yaaddaa jirtanii warri mootu dhaqin ilaali jettan kunoo har'allee dhaqee isin ilaalee jira hin dhufne abshirii obsaan eeggadhaa isinii dhufaa isiniin jedha ijoollee akkas jettanii cinqamaa jirtanii hin cinqaminaa egaa warroon akkas jettanii siin booda dhaqin ilaalii nuu ilaaliin malee dhufee jira mee dhaqi ilaali jettanii yeroo baay'ee na barreessaa turtan kunoo har'a bahee laalee jira keessan akka carraa ta'een dhufne abshirii ni dhufaa hin yaadina hin cinqaminaa yeroo isaatti wanni hundi yeroo isaa eeggate ta'a isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya kunooti fiiliin kinaaf hagayeetiin jira akkuma argitan kana keessa isaa maal akka jiru maal akka ta'e ni beektanii nigdi baankii keessa jira jechuudha ammaan tana nigdi baankii keessa jira kanaaf isa afoommootu bakki suuraa abbaa gadaa sun ni jira achi keessa isinitti kan agarsiisu ta'a turtiin keessa nagadhumaatti na waliin viidiyoo kana jalatti yaada qabaatanii akkasumallee gaaffii qabaatan qeeqallee qabaatan barreessa simboo waan kana sirreessi wanti kun osoo fooyya'ee hedduu dansaadha yoo jettan ta'ellee kan jiraatu ta'e yaadni keessan na cimsa waan ta'eef yaadni keessan na utuba waan ta'eef yaadni keessan na cimsa waan ta'eef na jajjabeessa waan ta'eef barreessuu hin dagatina ani yaada keessaniif qeeqa keessanillee ni fudha jechuudha kanaaf na waliin tura ammallee mooraa san seenee isinitti agarsiisa na waliin tura egaa hordoftoota keenya akkuma argitan kana seennee jirra egaa ganama waan ta'eef nani baay'een jiru akkuma argitan kana ganamaan ba'e jechuudhaani maaliif achumaan gabaa deemuu barbaade nuyu faagon kuno akkuma argitan kana suuraa abbaa gadaa akkana jira namni akkuma dura isiniin jedhee namni baay'een hin jiru jechuudha ganama waan ta'eef namni hedduu hin jiru kana fakkaataa ani ganama wanti ba'eef achuma poosta san ijoolleedha cheekii godhe achuma gabayaa deemuu barbaade ture kanaaf ganamaan bahee egaa kana fakkaata mooraan kun namni baay'inaan hin jiru amma sa'aatii 3 ganamarra akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya egaa mooraa kana keessatti namoonni karaa garaagaraatii deemanii dhufanii bakka kanatti hara galfatanii as keessa taa'uudhaani adaamaan hedduu takka aduu ni ho'a waan ta'eef jechuudha karaa garaagaraatii yeroo dhufanii konkolaataa irraa bu'uudhaan bakka kana qubatanii xiqqoo hara galfatanii
bahani jechuudha uffanni aadaallee ni jira barbaadan kun wasitti uffatanii san booda ittiin ka'uu danda'anii suuraa garaagaraa kun akkuma argitan kana jechuudha. والله ولا ما شيء. كم بسلام؟